Kanaadaa fiilmii Ameerikaa keessatti addunyaa irratti baay'ee beekamu waggaa waggaatti ayyaaneffamu sirna badhaasa Oskaarii ka waggaa kanaa kaleessa geggeessan irratti toora daarektarummaa yookaan qindeessummaa fi gargaaraa taatootiin kanneen badhaasaman seenaa galmeessisaniyyuu akkaadaamiin badhaasichaa sanyii adda addaatiif carraa kennuuf dhiisuu irratti yaada wal makaatu dhaga'ama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden bulchiisa isaanii guyyoota 100 booda torban kana keessa walgahii Koongireesii Yuunaayitid Isteetsi gam lameen hirmaachise duratti haasawaa dhageessisuuf jiran. Akka yaada uummataa walitti qabametti irra jireessi lammiiwwan biyyattii hagi tokko bulchiisa isaanii simatanii jiru. Qophii Ameerikaaf uummata ishee keessatti gabaasaalee lamaan qabna. Penelope Puuluuf Michelle Quinn qopheessan tujubeetu dhiyeessa. Fiilmii filatamaa Nomadland jedhamu kan qopheessite lammiin Ameerikaa hidda dhalata Chaayinaa Chloe Zhao badhaasa Oskaarii injifattee jirti. Fiilmiin kun dugdee Ameerikaa gama lixaa kajuu lafa guddaa irra ka jiraatan jireenya horsiisee bulaa irratti fuulleffata. Taatoleen fiilmii kana jireenya horsiisee bulaa kan dhugaa naannoo hawaasa sanaa jiraatanii bakka bu'uun hojjetame. Francis McDormand innaa dinagdeen Ameerikaa kufee turetti dubartii falmi jedhamtu kan umriin ishee waggaa 60 keessa jiruuf hojii erga dhabdee booda waan qabdu walitti qabattee imala jalqabde bakka bu'uudhaan fiilmii filatamaa kanarratti taatoo ta'uun hirmaattee Oskaarii injifatte. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just... Haati koo ati daandiirra jiraatta naan jedhe. Dhugaadhaa kun miti daandiirra hin jiraattu manuma hin qabu malee. Lamaanuu tokko.